jirti jechuudha. Baantii kun akka inni godhataa turte jedhanii baantiin qabdu kanaafuu ijoolleen teenya shamarran keenya jechuudha ijoolleen jimmaa kabajaa qabdanii waan akkanaa kana jala deemtanii gartee maqaa gantaa ta'eetiin hin balleetina. Hin balleetina dhaabbadha bakka jiru bakka dhugaan jirtudha bakka dhugaan jirtu deeggara. Lubbuun namaa ol baati malee gadi hin baatu. Dhugaa qabdi haati faatee dhugaa qabdi karaa hundanuu jechuudha yoo waraanaan taatellee waraana jechuun nuti warri waa arrabsuudhaan gartee waan takka hin sodaanne kan gartee suuraa takka feesbuukaa fi tiktook irraa hin qabne warri daalacha kaameraa duuba ni jirra jechuudha bakka dhugaan jirtutti. Yoo boontuun haqa qabaatteef boontuu yoo haati faatee dhugaa qabaatteef haadha faateedha garuu ammaaf ammoo haati faatee dhibbatti dhugaa qabdi boontuun dhaabbachuu qabdi. Warra leenca isii kan leenca isii arrabsuun hin barbaachisu. Dhumatti jechuudha. Mollaa itti arrabamuu qabdi anti isaa rakkoon qabu. Nama hadda bichaa nama waatee kan akkamitti arrabsiti? Arrabsii kan malee boru isiif kan nu danda'a. Giiftaroonni nama fedhe kan wanna dhiisuudhaan nan dhiisa rakkoon qabu. Qeerroon salphattee isii bira kabajaa dhabee biraa galee bar mollaatti tarte bar mollaatti maal isii goote mollaatti intala arsii qulqullittii kabajamtu jechuudha. Hadda osoo gaafattee jecha zarii ofii abba torbatti himuu dandeetto jechuudha kuullonnaatti libdaash jechuudha. Argitee? Intala haati barandaarraa fuutee galteen jechuudha rooba jalaa fuudhanii galanii buuqachooftu jechuudha zikirratti. Argitee boontuu jimmaa jechuun intala qadhabaa hin qabne jechuudha intala afaan qadhabaa hin qabne jechuudha argitee. Intala abbaa shantamaa jechuudha intala xurii namaa paantii namaa ajaa namaa godhattu wallahi. Ana kootu nalal wallahi warri kaayiroo hundi na beekan ishii. Hundi na beekan fuulli kiyyaa fi manni kiyya wal fakkaata ishii. Fuulli kinkootii fi manni kan koo wal fakkaata ishii. Wallahi osoo kaayiroo keessa jiraatte anatu sikittaana anatu sirraa qannas osoo kaayiroo keessa jiraatte. Osoo kaayiroo keessa jiraatte sirratti seenaa dalagaa jechuudha akka hin jiraamti seenaa biraa boyi bosona seenee saba kan kootiif lolee wayii wanni na yaadataniin hin jiru. Intala akkas gootee akkas taate sana akkanaan jedhanii rish sirraa godheetiin sitti agarsiisaa jechuudha sirraa gadi mulqee dhiira doohaatii fi shamarran doohaatii tuyyuu mataa irratti si baase jechuudha taanii ammoo jechuudha si'ii baxxuu duutuu hudduu bishaanii jechuudha qeerroon fuudhee nama si godhe jechuudha osoo beekteeti qeerroo jalaa hafuudha takka hin baafatte jedhee hiyyaannaan hin taltisu wallaahi hafuudha takka hin baafatte jedhe nama namarraa nyaatee nama nyaatu mucattii immuttii tana haa diqqaatu haa guddatu. Irraa nyaatte irraa dhudde harka isii keessa nyaatte harka isii keessa dhudde hay jarana ani amma sumayyaa yoo argitan hiriyoota tiyya qashtiifa yoo argitan onlaayinii kanarratti wal dhabna wali buunaa jechuudha usuu isaa waan barbaadan na godhan waan barbaadan na jedhan yoo itti aareen dhiisa malee jecha hamtuu takka hin jedhuun wallaahi du'een bada malee because hiriyoota kiyya kan onlaayiniidha jechuudha bar argite na dhiyaatanii argite hiriyoota kiyya kan onlaayiniitu jechuudha kabajaa qabaafii jechuudha argite. Ada isi mucatti tana mana keessatti waliin nyaattee waliin guddee akkamitti paantii na jalaa hattee biyya galtee birrii na jalaa hattee biyya galte lammaanyin isin tiktok irraa kadhattee suuraa haadhaatiin kadhattee jiraatti namni maal birrii maal isii jalaa hatti mucattiin isin tiktok irraa kadhattee jiraatta deemtee kaatar dohaa waan barbaadde sofiifuu kadhattee jiraataa jirti maal qabdi jalaa hattee hattuun isiidha kan warqii fatihaa haatee uffata ishiitiin laayivii irra taaru bada baalage kan haatiif abbaan abaarte. Kana wallahi amma gisee gartu kiyaara bitti dhaabultu bada baalage giiftiif jechu intala shaarmuta kan haati shaarmuta miti dhiisifani waa'ee boontu tira isinitti hima dhugaa rabbi hanga beeku amma nama nagaa nama isitti namni anuma rabbii jedhi eessatti si arge waa'ee siyaasaa jira waa'ee siyaasaa jiru qeerroo 100 meeqa ergee biyyatti 100 miti 400 naa ergu mana gabbaash it's not your business intala shamtuu kan xirooftu afaaniif hudduun hin beekamne. Ummati ati mana san keessa turte jechuudha Duubaan jiraadha miti waa'ee boontu sirriitti hin beekan ijoollee mana san keessa teessee biyya sana qabamtee galtee Duubaa irraa na bira dhufteetu jira mana kanatti birri namaatiin kaatarii deemte birri namaatiin viidiyoo ishii jira viidiyoon akkasittiin ishiin halkan qubaan wanta hin taane gochaa bultu suni biddilibsi ishiin uffattee too akka sana gootu dhugaa rabbisi ajaa'iba jalqaba biddilibsi uffattee bultu sana miiccadhu ofirraa jiran tortora biddilibsi ummata bare arree fuutan dubbadde video ni video qabna baluti amanti ol baasuudhaaf nutti isin hadda maqaa nama gadi baatee haasofti tuwaanni bakka nama ciisuu qabu tortoraa manni keessi affanamaa ofanni si xiraa
ansanii miti bar ana malaale ana ma fakkeenya wal geenne miti yoona arrabsite is okay garuu mucattii tana bar akkuma qeerrootitti itti dhaabattee bar amma duratti maal jetti birrii na jalaa hattee biyya galtee maal jalaa hatti jedhe isiinu jireenya dhabdee jireenyi jalaa baddee deemtee hin dalagattu. ani mana madamii dalagaddaanaa guyyaa takka laayif irra taa'ee kun kiisiingi na godhe jedhu yookiin mukotti miiseenjara naada walisitti agarsiisaa giiftii naa kennu jedhu agartee guyyaa takka namni taa'ee kadhatu nama taa'ee hatu walumaa galatti si galee dubbiin akkanatti ifa siyaata namni taa'ee kadhatu nama hatu gizee birrii fuunee dhumne mana madamiitti damooza fudhannee dhumne kiisa keenya keessatti nu argitu bar sa'aatii tokkotti nu jala hatti argamte. Kan isin mee ijoollee kamtu barataa jiru sababii maallaqa shaantaa keessaa baduufiimi yeroo mara. Isin hadda gibaatee haasofti kan sagal mana gursummeetti mana sagal lixxee baate kan billaan waraanamtee baate. Akkama jechuudha mana sanii waan baateef waan namni qaamti si marti jira mee raafuudhaan ana billaan waraanamaa qof billaan waraanama kiniini yaasmiin ofitti guuraa diqaalaa daruu dhabde siin amma diqaalaa jettee nama arrabsite ofiifuu hin qabdu maseentu maaliif sagalee rumtee baate kaa. Mana sagal lixxee baate gursummeetti. Malee namichi hudduu waraaneera jedhan dhugamaa sila dubbiin dhugamaa. Bakki si hafe hin jiru bakki hafe takkittiin hin jiru leemaa laala qaama sirraa fuudhaati kan bakka 10 waraanamte cicciramtu kan amma fiiltariin as baatu nyaaratti hinnaa dibattee as baatu gaafa hinnaa harkatti laaqqatte akkasiin kaameeraa irra as baatee mul'istu argaa jirtu maaliif hin beektu kan jireenya akkatti jiraatamu hadha nama meerii mana keessatti isiin nama meerii mana keessatti nyaatee hiddee barisiin inaaftuu namni akkasii jira nama bulloo beekaa irratti inaafaa bee nama haymaanutiin duddubbatti arrabsaa bee. Nama Fatiha Kaayiroo arrabsaa beebar isin nama Fatiha Mubaarak Siidunaa daffaree biyyaa ba'e jedhee maqaa si nyaataa beebar. Ani beekaa callisee waan mara baricitee waamee qabaadhee gadi taa'aa jira hadhaan biyya galee bar inni deebi'a yeroo muraasaan booda na eegi intala haati salte abbaan sale shaarmuuxa. Warri viidiyoo boontuu biddiliftii tortoraasa wajjin barbaadda fooloo na godhaa keessana sinirratti. Hubee barsiis jamii roomanni bargee. Haadha firaa nuti duraan nu bira jirti bar viidiyoon duraan nu bira jirti ila waan biraa miti biddiliftii sana yaamii cattu. Na dhageeffadhu haadha firaa jecha ammasii waa'ee mubee dubbatte kana jechuudha wallaahi rabbiin dhabama na haa godhu ijoolleen kaataa irraa nadda waltee boontuun akkana jetti jedhanii mubeen sira homa san dhugamaan godhe namni jedhee na gaafate rabbiin dhabama na haa godhu ishee. Boontuun akkana wallahi waan ofii ani hin callise maaliif dhugumaan sireen jedhaa bar. Na dhagaa intalli dhugumaan intala biyya kiyyaati. Ani garuu hin callise akkasiin teessee asirra baatee nama arrabsituu miti. Mubaarak Siidunaa daffaree biyyaa ba'e itti arrabsaa turte. Fatihaa Kaayiroo akkamitti arrabsaa turte. Guyyaa takka garuu ani waa takka hin dubbanne uummanni illee nan beeku ani illee nama hin beeku. Kanaaf feemasi illee ta'uu hin barbaadu. An feemasummaan keessa waa takka nan fayyadu ana. Isinii galee hadda qeerroo argaa jira dhugaa isaa dhoskuu hin danda'u yoo naan dubbate yoo ittiin haasee maal rakkoo qaba. Akka keetu hudduu agarsiise giifti naa kenneedhaa hin jiru. Naanaasee biyya galee ooyee biyya jira 100 miti 400 yoo naa erge kiisa isaatii naa erge wanti tamalakkatu hin jiru. Si jamar waan naa erge illee hin qabu. Oduma qabaatee kiisa isaatii naa erge qabeenyaan abbaa keetii hin jiru. Haadha kee kan dhoqqee laaqaa jirtu kan mana itti jaarsise qeerroodha odoo beekte silaati galata qabaatuu fi qabda qeerroodha jechuudha. Kan hadda ijoolleen arsii qinxiraama ijoolleen arsii qinxira isaanii hin buranne jettee kan arrabsitu hadda ijoollee arsiitiif galata qabaatu qabdaati qeerrummaa walitti qabdee jechuudha. Bada fokkattu ati jimmaanuu bakka hin buutu. Haa soitu waa'ee kiyyaa waan barbaadu. Ijoollumti jimmaatu shamarran taatanii warri as jala deemtanii boontuudhaaf loltani. Gaafa viidiyoo ishee ana dhaqee achirratti gadi foosisanii godhi ishee wajjin deebitanii qaanoftu. Dhugaa rabbiinullee obboleettii qabna jecha viidiyoo qabannee teenye malee. Viidiyoo sun na bira hin jira namni viidiyoo san barbaadan. Garuu obboleettii qabna jecha nama bira dabarfattee. Laala dura na bira jira lubbu viidiyoo na bira jira. Obboleettii qabna nutis dubartiidha jechaaf deemnee haadha faatee mootuu kun dandeessu gaafa haadha faatee diistee hojjettee nama laalle genniidhaan waliin nu buusuudha genni gidduu deemte kun aniif genni nama wali jira ani ofii kooti yoo balleessu. Anaaf ganni wali buusu waamee anaaf ganni tana wali buusu wanni isiin hin goone hin jirtu bara anatu ijoolleetti hin buune malee jechuudha keessaan na dhufti moollaayitti wallaahi na dhuftee jechuudha. Moollaayitti bar maarqoosin akka geemii kan kee hin dhufne sirraa dhoogitee naan jette jennaan han baganarraa dhoogiten jedheen baganarraa dhoogite eenyu si hime akkana namiimaa gidduu namaa deemee namatti inaafee namaan nama walitti diru wallaahi bineensa akka kana duniyaa kanarratti argee nama walitti diru dalagaa isiiti qabeenya namaatti inaafuun dalagaa isiiti yoo namni bareedee gadi bee inaafuun dalagaa isiiti. Maaliif kana biyya illee dhufuun dandeessu haadha qabaaree dhugaa dubbachuu fi ani murtii sana baay'ee dinqisiifadha. Wallaahi ani arrabsee jira kanaan dura illee jechuudha. Genniiti yoo wallaahi lafeeti yoo mata akkanatti hin fakkaataati odoon beekin na arrabse waan ta'eef lafeeti yoo mata akkanatti hin fakkaatu. Maaliif si waliin jiraan malee si argaa jirallee.
dhugaan bakka jirtu inumaa barta siin jedhee jiraan guyyaa garii maal siin jedhu dhugaan afaan qabdu funyaantu dubbata amma nama nagaa anallee dhiisee okkee anarra qimaa qabdu jedhu moollaayitiin maaliif tuqure qaamni isaa intinaa bira jira qaamni emaan mee ammaan tana nuti amma isintu warra shamarranitti as gadi jiraa nuti dubbachuullee hedduu nutti ulfaata amma warri jala jiru kun haa murteessu mee dhibbaa dhibbatti mee dhugaa rabbi dubbatan eenyuun rakkoo qaba yoo rakkoo gartee rakkoo tallaaltine jechuudha gandummaa doon tana jechuudha warra abbaa dhugaadha jechuudha nama dhugaa qabu eenyu yoo immoo viidiyoo warri viidiyoo siidhaa nu gabbaatu nama gartee akkanatti waljee kana viidiyoo gabbaaftanii salphisuu qabdan jettan warri viidiyoo na gabbaatu dubbiin ciccitee naga yaarte kootu goota koo ayyaa rabbii kiyyaa jandaa tokko tokkodha warri viidiyoo na gabbaatu jettan mee ka zaakiri ka waraana zaakiri jettanii sila kiyyee Zaakiriin malee kan isin harkaa nyaattee hawwaala reettee qabsiiftee biyya galchite. Allahumma murtaa'e zaakiroo. Saayid kan zaakiroo jettan. Doktor jaalataa. Qoyame jira. Amma walumaa galatti haadha baatee tuuti jennaa inni addunyaa of garagalchite miidiyaa kana. Haadha baatee kana ijoolleen viidiyoo na baatee tiiti an viidiyoo ni maxxansa. Nuti gaafa qeerroo viidiyoo qoodura viidiyoo yeroo jalqabaas viidiyichi sun nafira jira. Nuti gaafa ishiin qeerroo arrabsitu qeerroon dhiiraa ofirraa dhooggaa jechaaf dhiifne akkuma shamarran jimmaa ishiirra warri gortan jalatti dhuftanii too haadha faatee arrabsaartan nuti arrabsuu gaafa san immoo wajjin jala jirani wallahi namni maqaa sii kaasnu hin jiru. Marga jirani ka. Badamuu beeku. Guyyaattiin dursitee oduu ati filatteetti gorsite waan namni jedhu dhageettu waan fi jette malee. Ani viidiyoo lan qabu ilaala. Ani somaali jalaa jetti kan jedhu oromoo gorsee. An viidiyoo lan qabu gaafadha jee mubaarak musammaa kun isiniddutti iyyee na caala wajjin hin turre na caala wajjin hin nyaanne anuu kan mana keessatti nyaadhi si qeerroodhaan jedhee walitti araarsaallee ture dhorgaanii ture nama hin dhageettu intaloon. Nama hin dhageettu. Wallaa mubeena daraatu akka kana indoo maaluma hedduu salphifta mubaarak oromoo biratti illee kabajaa qaba wal dhaga'uu diddanii nama dhaga'uu dideellee dhibeynaa jechuudha. Dhageeffadha. Kanaafuu silaa wal dhaga'anii gaariidha. Osoo gartee badii qaanyiin takka namarratti murtaa'etti. Wal dhaga'uu gaariidha. Mubeena Aboo atilleen sirraa aboo fooloo haa ta'u taa'aa atilleen fooloo jechuun kun uummanni akkanatti wal fixu jira. Nama dhaga'uu diddaniiti mubaarak kana kanamniif dura kaayee deemu jiru dhaga'uu diddanii jechuudha. Nama didallee gaa dhageeffanne sa'a meeqa isin jala jetteenye diddanii adda facaatan nama kuma lamarratti jechuudha. Duraanuu Oromoon taaziyaa tambootii fi taaziyaa gartee nama lolee taa'u beekti. Kanaafuu nuti nama rakkoo qabu. Odeeffannoo haaraa fuudhuu barbaada. Qoy bulloo kiyya qoy excuse me. Doktor Jaalalaa. Doktor. Hai. Ajandaa fidee dhufe. Nu jette akkasila hudduu waraane boontu jimma. Maa beekama akka waraanaa. Dhuma ganda isiiti bara. Nu Bakka takka jirra biyya tokko keessa jirra. Galatoomii aadaa akka jedhu mucaan kaatarima keessa waraane jaran. yaa ishiin kaatarima keessatti waraanan amma muttiin achi turte ana bira immoo nama mana san ture mana sana. Namni qofa kaatarima keessa furee dhiisee gurbichi. Odoo Suudaanii keessatti dhawuu argeeni itti dhufee jaarsa sinikaa waan ta'eef billaa keessa gadi baase. Sanuu bakka 10 aayidii irratti caccabsee deddeebi'aa turte ofiifu baalageen kana hadha kabajaa namaatiin maqaa namaa gibbaate balleessitu kan maqaa. Warra mana jina usuun jaarsa nikaa qabdu moo? Bas na jaarsa nikaa qabdu gaallamoota taate. Hadda maqaa namaa arrabsitu. Kan jedhu sila gurbichi halkanii jajjabanii gadi baatee arrabsitu. Ofii kootii duuba kiyya maaltu jira? Ani hoo namni maal laan jedha. Ani hoo iccitiin kiyya ala jira. Odoo jedhanii of kabajanii gadi taa'anii bareeda fe'eessummaaf maqaa namaa balleessu, maqaa namaa nyaachuu, nama hamatu, nama inaafu, nama akka kanaan argeen beeku wantish.
kun gaatira maalii keessa dhalattee bannaataa Ambar wanna yetti waraanaa fi Tigraay deemee. waan ofii qabaate waan ofii naasoo mollaatiif imaanii fi siifanii maaliif keessa galchuun si barbaachise bada horoo bal'aa kan horoo abbaan horoo bal'aa haati horoo bal'aa. Isheen osoo viidiyoo akkana jiru kana mulu alaa qabdu bar viidiyoo hin qabu jedhee nama kakatu bar ishiin viidiyoo makana Haadha baatee difama jimmee takka muka Yoo as baatee quraana rabbii qabdee kakatti bar quraana rabbii as baatee quraana rabbii qabdee kakatti nama akkana maal jettan. Quraana maa harka Biyya jiru maqaa kiyya kaasuu maaliif kuma dhibba tokko naaf kennu kuma dhibba lama naaf kennu yoo naa kenne baga naa kennatu kan udduu agarsiiftee qaama kee agarsiiftee teessee nyaataa jirtu kan abbaa keetti mana ijaartee jiraami. Atuu jirta kan IB keessatti IB nama haasa'uu deemta. Anoo namni waan jedha gaafa qubata akka namatti qabu qubni afur na deebi'ee jira. Jarana anoo haa akkama ta'u jedhee namni of madaaluu qaba. Namni of ilaaluu qaba. Nama miidiyaatiimi. Maa namatti buuti. Wallahi imaani wallahi yoo summeetti mana sagal seentee baate ofiifuu mana sagal seentee maal taatee baate hadda kiniin ofi guuruun maseena taatee billaan waraanamtee hadda jismii kee namni itti fuudhame idimee suudaanii of kabaji taa'e kalaas beekaa si dhiisi an arraba wallaaleetii miti yoo asi arrabsa si caala si arrabsa kan bira teenyaan afaan irratti ajaa'u. Maal si arrabsite sila iyyuu viidiyoo agana gahu kana alaa qabdi warri isarrattuu hin kakatti warra hattuu fi soobduun badii kakatteera. Jarana rabbii keessanii jedhaati. Anaaf qeerroo maaltu walitti fide? Kana qeerroo maal si godhe yoo inni si jibbe ani maal si godhe? yeroo wayyaana isa waraanname jetti bar. Qabsoo maalii deemte?